yaada faallaa dubbatu garuu waliin hojjetu. Maddi rakkoo maaliidha? Warran jibbu sanaa wajjiniin, warran kaleessa komachaa ture wajjiniin, warra kaleessa na bite, warra kaleessa na hidhe wajjiniin hariiroo uummadhu malee mootummaa kan hin danda'u. Fedhii fi faayidaa uummataa hangam kabachiisee jira? Nama sabaaf sablammii kamii keessaa iyyuu ba'e wajjiniin wal qixa ilaalamuun barbaadan. Jarri bulchuu ati bitamuu, jarri saamuu ati saamamuu. Wayyaaniin hoogganee shaneenii Oromiyaaf naannoo Amaaraa jiran gargaaranii wal qixxaatanii miti. Seenis yookiin ololli waliif faallaatee lama gaggeeffamaa jira. Bu'aatu hafe lafa Oromoo akka barbaade saammachuun gaafa afu akkasumaan callisee namni seeraan bulee olaantummaa seeraa kabaje jiraata jechuun miti. Waliigaltee Piriitooriyaa kana ifatti diiguudhaan waraanaa fi of qopheessaa jira. Oromiyaa bilisoomsuuf namni qabsaa'u qaxaramaadha. Garuu ani boosistuu miti. Ani hojiin koo Oromoo saamame, Oromoo hacuucame sana gara injifannootti geessudha. Uummanni maal haa eegu? Mirga keenya eeggachuuf namni mirga keenya sarbuu danda'u humna qabu garuu hin jiru. Turtiin muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed dhimmoota siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaa irratti Oromiyaa Broadcasting Network OBN waliin taasisan kutaa lammaffaan amma jalqaba. Gara gaaffii kiyyaa itti aanutti dhufu gaaffileen uummanni Oromoo akka gaaffii qabsootti koozitti qabatee qabsaa'aa ture deebi'ee jira, deebi'aa jiru sin jiraan jedhu kaastanii jirtan. Haa ta'u malee immoo rakkoon nageenyaa naannoo Oromiyaa keessa immoo jira. Egaa gaaffiin qabsoo Oromoo kun deebii argachaa jiraate maddi rakkoo nageenyaa Oromiyaa kun maalidha? Maddoonni bu'uura rakkoo nageenyaa naannoo keenyatti akka waliigalaa Itoophiyaattis mul'achaa jiru. Yoo fudhatte sababa garaagaraa ni qabaata. Sababni tokkoffaa amala ce'umsa siyaasa gara dimokiraasiitti godhamutu amala akkasii qaba. Siyaasa ukkaamamee humnaan bulaa ture dimokiraatessuudhaaf gaafa bantu amala akkasii of keessaa qaba. Hunduu humni wal qixxaataa qaba jedhee waan amanuuf humnaan fedhii isaa raawwachuuf, humnaan aangoo qabachuuf, humnaan waan barbaadu gochuu akka danda'u amanuudhaan xiqqoo ol sukkumuun wal jeequun seenaa Itoophiyaa keessattis seenaa addunyaa keessattis waan beekamudha. Ce'umsumti gara dimokiraasii godhamu. Sirni bita gittaa Itoophiyaa keessa ture waa'ee dimokiraasii shaakaluuf qophaa'an turreen beekama. Ukkaamsee humnaan bitaa ture. Humni sun hafee miidiyaan babal'atee abbaan barbaade kan barbaadu dubbatatee jiraachuun gaafa jalqabamu wanti haaraa kan shaakalamu dhuma jiraataa jechuudha. Political liberalization jedhu warri faranjii. Political liberalization amala akkasii qaba. Jalqaba irratti amala akkasii qabaatu malee xiqqoo ol sukkumee booddee immoo gara diyaaloogiitti, gara mariitti, gara tasgabbaa'ee dubbachuutti immoo ce'uunsaa nafu. Bara darbee ka'umsa garaagaraa irraa ka'uudhaan humnaan waan barbaade raawwachuu nan danda'a humni jedhu hundi amma tokko noo qoratte deebii argatta. Fakkeenya shaneen maaliin dhukomachaa ture? Shaneen kan dhukomatu humni kun hariiroo sabaaf sablammii wajjin godhee kaayyoo ganamaa gaaffii Oromoo dagatee ganee irraanfatee aangoo ofiif qabachaa jiraadha. Kaleessa. Kanaaf furmaanni maayin qabsaa'ee lolee moo'een injifannoo ani jedhu sana fiizuu nan danda'a jedhee amanaa ture kaleessa. Harroo qofaan danda'u warran jibbu sanaa wajjiniin, warran kaleessa komachaa ture wajjiniin, warra kaleessa na bite, warra kaleessa na hidhe wajjiniin hariiroo uummadhu malee mootummaa kan hin danda'u jedhee amanee jira. Amanee maal godhe? Warra shanee naannoo Amaaraa jiru, warra shanee naannoo Tigraay jiru wajjiniin hariiroo uummachaa jira jechuudha. Warri shanee naannoo Amaaraa jiran kaleessa maal jechaa turan? Shaneenii Oromiyaa keessatti Amaaraa ajjeesaa jira, Amaaraa dararaa jira. Shanee irraa uummata keenya tiksaan jirtanii. Shanee rukutaadha gaaffii ture miti. Isaaf qabsaa'aa turan. Ammoo qofaa keenya mootummaa kana waa gochuu hin dandeenyu hariiroo shanee wajjin uummanni malee jechaa jiru. Wayyaanee noo kaleessa. Ana malee namni waraana beeku hin jiru. Ana malee biyya bulchuu kan beeku hin jiru. Ana malee kan injifatu hin jiru. Qofaa koo rukutee hunda ishee xaxarageen aangoo deeffadhaa jechaa turte. Harroo qofaan danda'u shanee malee. Qofaan danda'u shanee warra naannoo sadii jiru malee jechaa. Kun maal agarsiisa? Humni kun adeemsa keessatti dadhabaa xiqqaachaa humni mootummaa cimaa ta'uusa amana
waliin malee qofa qofaan dandeenyu jechaa jiru. Kanaan dhaabbatan hin dhaabbanne warra alaas affeeranii jiru. Warra alaa wajjinoo ala jechuun Eertiraa duwwaadha. Ala jechuun warra Sudaan duwwaadha. Kanaanuu hin geenye humna biraa barbaaddachaa jiru. Kun maal agarsiisa? Ce'umsi gara sirna dimokiraasiitti godhamu kun sukkummaa of keessatti godhuudha qabu. Fidhachaa dhufee humni mootummaa cimee humni warra kaanii xixiqqaachaa dhufee waliin ta'uudhaan humni wal qixxeessuudhaaf yaalii godhaa akka jiran agarsiisa. Inni kunis hin ta'u. Inni kunis hin ta'u akkuma barame injifannoon kanuma keenyaa ta'a maaliif gaaffiin keenya sirrii waan ta'eef. Isa adeemsa keessa ilaalla rakkoon hin jiru. Diyaaloogii booddee garuu akkuma booranni bilisummaan seeraa seerri nageenya jedhe sanatti rule of law political liberalization gara diyaaloogiitti guddata. Diyaaloogiin immoo gara rule of law olaantummaa seeraatti guddata. Olaantummaa seeraa guutummaatti mirkaneessuuf seerri sun bocamuu tumamuu kan qabu immoo mariidhaan. Amma mariin godhamaa jira. Marii kana keessaa seerri ba'u kun anas siis isa kaanis akka bitutti tumama. Seera sanaan buluun kan fedhii namoota baay'ee ta'uu ni mala. Maaliif namoonni baay'ee mari'atanii fedhii isaanii baay'ee saammatee waan dhufuuf sana booddee dubbiin tasgabbaa deemaa jechuudha. Gaaffiin akka maddaatti ilaalamu keessaa tokko ce'umsa siyaasaati. Inni lammaffaa jijjiirama wiirtuu aangooti. Jijjiirama wiirtuu aangoo gaafa jennu mura xiqqoo kalee nu bitaa ture irraa gara hunda hammachuutti hunda hirmaachisuutti ce'amu fedhiitu wal dhiba. Inni murni xiqqoo kaleessa bitaa ture waa hunda to'atee waa hunda saammatee waa hunda qabatee ana kan bitu ana akka barbaade kan godhu jedhee kan amanaa jiru suni akkasitti immoo hin danda'amu. Hunda hammatteeti malee ati tokkoffaa taate inni kaan lammaffaa ta'e ati abbaa taate inni kaan aggaar jedhamee lammaffaa jedhamee akkasitti hin ta'u. Namni sabaaf sablammiin guutuu walqixxummaadhaan sirna dimokiraatawaa ijaaruu qabu gaafa jettu rakkoon uumamu jira. Maaliif? Bu'aa waan ta'eef. Bu'aatu hafe. Lafa Oromoo akka barbaade saammachuun gaafa hafu bu'aan sun gaafa tuqamu akkasumaan callisee namni seeraan bulee olaantummaa seeraa kabaja jiraata jechuu miti. Kun adeemsa keessatti cabaas irraa adeemu malee. Inni sadaffaa dubbii ijoo akka bu'uuraatti ilaaluu qabna jedhee yaadu keessa tokko seenes araaramuu hin dandeenyetu Itoophiyaa keessa ture. Seenes hin araaramne gaafa isin jedhu tokko fedhiinsa, kaayyoonsa, amallisaa gosa tokkeedha. Amantaa tokko, afaan tokko, jecha tokko. Kanaan amana. Teessisiin poolitikaa biyya kanaa kana gosa tokkeedha. Waa hunda wal fakkeessuu. Garaagarummaa jiru hammachuu imbirees gochuuf qophaa ta'uu dhiisuu. Kun sirrii miti. Mirga sabaaf sablammii hin cunqursaa. Kun sirrii miti. Fedhii keenya waliin hin adeemu jedhanii moorii qabsaa'anii teessisii kanaaf antii teessiin jara fidan maayini fottoquudha. Inni kun waa hunda wal fakkeessee waa hunda walitti qabee gosa tokkee gochuu barbaada. Inni kun immoo fiixeetti ba'ee moggaatti ba'ee fottoquu barbaada. Kun teessiidha. Kun antii teessiidha. Inni keenya inni haaraa maayin sabdaneessummaadha. Yookaan sintasisidha. Teessisiin kun nu balleesseera. Antii teessiin kun eessaa nu hin ga'u. Sintas jechuun kana lamaan kan gidduutti araarsee waan fooyya'aa ta'e qabatee kan adeemu jechuudha. Yaada sadaffaa jechuudha. Kun maa inni gosa tokkummaanis hin ta'u. Amantaan garaagarummaan jira. Afaan garaagarummaan jira. Aadaan garaagarummaan jira. Daangaan tokko haa ta'u malee seenaa waliin haa qabaannu malee garaagarummaan waan jiruuf gosa tokkeen awutomaatikaalii filannoo ta'uu hin danda'u jechuudha. Abbaa biyyaa taanee biyyaaf dhiignee biyya ijaarree hundee taanee haphee taanee akka xiqqootti gaafii foxxoo kaasuun sirrii miti. Nun midaalu innis dogongoraa jenneerra. Maaltu taa'ee? Dimokiraasummaa sabaaf sablammii hammatu hunda ofitti qabee hundi amma humna isaa akka hojjechaa adeemu kan godhudha. Kana keessatti fakkii tokkoon sii kaasa. Bara Addawaayeen biyya bulchuutti akkuma beekamu yaadni seerri jalqaba kan tumamu kan murtaa'u paartii irratti. Gareen siyaasaa taa'ee mari'atee waa murteessaa. Mootummaan immoo murtii sana raawwata. Kana malli jiru. Gareen siyaasaa mari'atee murteessu TPLF dhaaba naannoo Amaaraa, dhaadhiyoo dhaaba naannoo Kibbaati. Dhaabni kun arfan
hojii raawwachiistuu sagalee sagal qabu. Warri lakkoofsaan xiqqoo ta'anii naannoo Tigraay irra dhufan suni paarlaamaa keessatti sagalee qixxee qabaachuu hin danda'ani. Maaliif paarlaamaan namni kan filatamu akka baay'ina isaati. Garuu murtee paarlaamaa duratti sagalee sagal qabaatanii Oromoon qixxee sagalee qabaatanii murteessanii murtee sana immoo raawwadhuu siin jedhu. Paarlaamaa keessatti bal'inni jiru gatiin qabu jechuudha. Murtiin kan murtaa'u paartii irratti waan ta'eef. Amma kun hin ta'u. Akkuma paarlaamaatti murteen garaagaraa paartiidhaan waan murtaa'uuf lakkoofsi paartii keessatti qabnu akkuma paarlaamaatti akka baay'ina keenya akka gahee keenyaa ta'uu qaba. Gaafa jettu warri kaleessa sagalee sagalsee wajjin qixxee qaban akkasuma simachuu danda'u hin danda'an hin fudhatanii kan hardidaniin. Amma hojii raawwachiistuu badhaadhinaa fudhatte akkuma baay'ina uummata keenya garaagarummaa qaba. Lakkoofsi Oromoo akka hojii raawwachiistuutti jiru lakkoofsa sabaaf sablammii warra biraa wajjiniin walqixxee miti. Walqixxee ta'uus hin qabu dimokiraasummaan akkasii waan hin jirreef. Amma gahee kee, amma dandeettii kee, amma hirmaannaa kee, amma gumaacha kee ta'uu qaba. Kun gaafa ta'utti warri kanaan dura kanan barre gammachuudhaan fudhatu. Warri kanaan dura hirmaachuu, sagalee baasuu, murteessuu hin dandeenye dimokiraasummaa waan ta'eef hin gammadu. Warri kaleessa olaantummaadhaan jiraachaa ture. Warri kaleessa seeraan alatti sagalee qixxee uummata dachaa meeqa isaan caalu wajjiniin murteessaa turan immoo hin jaallatan. Amaluma namaati kun an tokkoffaadha itti gaafa laaltu warra lammaffaa hojii walqixxummaa hin jibbitaa jechuudha. Inni arfaffaa fedhii diinaa tarsiimoo Itoophiyaa diiguu, Itoophiyaa bittinneessuu, Itoophiyaa dadhabsiisuu. Warri barbaadan kuni waggaa 50-60 dhibboo deemte jiru ammas jiru. Jarri kun immoo keessatti gaafa xiqqoo dubbiin siyaasaa babal'achaa deemu, walqooduun babal'achaa deemu itti daamanii waa daddabalanii babal'isuu jechuudha. Fedhiin kunis jira. Amalli ce'umsaa jira. Akkuma silasii kaasee. Jijjiiramni weertuu aangoo jira. Humna kee, gahee kee, baay'ina kee alatti isa shaakalaa turte dhabuun barbaaddu. Seenessi immoo jira gostokkee foxxa'uu kan jedhu jira. Fedhiin diinaa jira. Kan dhumaa kan ta'uu danda'u maa inni fedhii qaxxaamuraan aangoo qabachuu barbaadutti. Waan tokko gaafa uumamu achi keessa dabalatee takkatu aangoo argachuu ijaaramtee miti jaarmiyaadhaan miti yaadaan miti cabaamte gaafa argamu ariifattee saammachuu barbaadda. Kun immoo dubbiidhaan duwwaa miti kan ta'aa ture. Seenaa Itoophiyaa keessatti ammas kan ta'aa ture. Aadaa siyaasaa qawwee gargaaramtee meeshaa gargaaramtee humna ijaarrattee ajjeestee dhiigaan aangoo qabachuu yaaluudha. Kun amala aadaa biyya kana keessatti guddachaa dhufe dhaabbachuu qabu dhaabbachuu hin dandeenyedha. Kanaaf immoo galtee kan ta'u warra fedhii diinota tarsiimoo ta'ee diina biyya kanaa ta'anii bara dheeraa jiran immoo kana fayyadamaniitu babal'isanii itti gargaaramu. Haalli jijjiiramni sirna dimokiraasiitti dhufaa jiru kunis immoo gumaacha mataasaa qaba. Akka waliigalaa kun walitti dhaameetu nageenyi biyya kana waggoottan darbaniif rakkoo garaagaraa keessa darbee jira. Baroota dhufan keessatti uummanni keenya haala hubatee jira, humni keenya cimaa jira, diinonni keenya ifatti fedhii isaanii ibsaa jiru, hariiroon isaanii mul'achaa jira. Kun hin cabaa nageenyi amansiisaa ta'e, nageenyi uummata tasgabbeessee gara hojiitti ceessuu danda'u dhufaata adeemaa amantaa jedhuun qaba. Kabajamoo muummicha ministeeraa deebii keessan keessatti waa'ee TPLF waan kaastanii fi asumaanuu gaaffii tokkoon isaa wal qabatu kaafnee moos deemina jedheen. Amma haala amma jiru kanaan gareen TPLF jedhamu kuni waliigaltee Pretoria kana ifatti diiguudhaan waraanaa fi of qopheessaa jira. Kana akkamitti ilaaltu isin? Gareen wayyaanee Tigraay keessatti rakkoo uummachuuf adeemaa jiru kun yaada siyaasaa moofaa, hoggansa moofaa, ilaalcha moofaa qabaatedha. Ilaalchuma kaleessaatiin, yaaduma kaleessaatiin, adeemsuma kaleessaatiin tooftaa tokko osoo hin jijjiirin fedhiif faayidaa uummata isaa miti, fedhiif faayidaa isaa akkuma kaleessaa bara sanatti tufafsiisuu barbaada. Yaada moofaa waan ta'eef milkaa'uu hin danda'u. Fakkeenya bara 1980 keessa uummanni keenya akka har'aa osoo hin dammaqiin, akka har'aa osoo dubbiin hubatiin, akka har'aa osoo hin ijaaramin jarri gaggeessaa tokkoffaa ta'anii
nuti immoo jala deemtuu taane gargaartuu taane tokkoffummaa isaanii fudhanne lammaffummaafuu gahaa miti jedhamne waliin deemnee injifannoo isaanii tiksinee saamicha isaaniif haala mijeessinee jirra. Oromoon bakka kaleessaa jira. Saafsanoon bakka kaleessaa jira. Sumaaliin Affaar bakka kaleessaa jira. Hin ta'a kunam yaada moofaadha. Hoggansa moofaa yaada moofaa gaafa siin jedhu gareen kunii waggaa 50 dura bilisummaa Tigraayiif jedhee qabsaa'ee jira. Yeroo sanatti uummata dammaqsuu ijaaruuf kaayyoo filate jennee illee dhiisnee fi eega mo'atee mootummaa ta'ee waggaa 27 aangoo qabatee booddee maqaa jijjiirrachuu hin dandeenye. Ammas mootummaa Itoophiyaa ta'ee bilisummaaf walabummaa Tigraayiif hin qabsaa'edha. Asii deemis kana godha. Yaada yeroo, haala addunyaa wajjin of jijjiiruudhaaf qophaa'aa miti. Tokkoffaan kana. Lammaffaan humna walqixxummaa fudhachuu hin dandeenyedha. Akka nama tokkotti biyya kana keessatti nama sabaaf sablammii kamii keessaayyuu ba'e wajjiniin walqixa ilaalamuun barbaadan. Jarri bulchuu ati bitamuu, jarri saamuu ati saamamuu, jarri ajajuu ati ajajamuu. Amalli kun immoo jijjiiramuu dhiisuu itti agartaa. Isuma ammaa kana eega addunyaan jijjiirame, eega haalli jijjiirame asitti wayyaaniin hoogganee shaneeni naannoo Oromiyaaf naannoo Amaaraa jiran gargaaranii walqixxaatanii miti gargaaranii waraana mootummaa irratti goona kan jedhu ifatti dubbatu. Ammas jara gaggeessan kan jara hordofa. Jarri isa kaan wajjin hariiroo uummatanii gaggeessuuf miti. Walqixxummaadhaan miti. Akka lakkoofsaatii gaggeeffamuufis miti. Jaratu gaggeessaa ni kan gaggeeffama. Namni amala kanaan dhufee osoo aangoon qabatiin gaggeessu malee kan jedhe kun aangoo qabannaa maal akka fiduu danda'u itti laannee agarreera hin beekna bu'aasaa. Kanaaf walqixxummaan fudhatanii jirra. Namni walqixxummaan fudhanii bara kana baay'ee rakkata. Walqixxummaa fudhakkan. Walqixxummaa laannee yoo rakkanne walqixxummaa laachuu jibbitee dhiisiiti. Fakkeenya tokkoon sii kaasa. Amma mootummaan kun naannoo Tigraay deemee lafa meetira tokko fudhachaa hin jiru. Uummata Tigraay saamaa hin jiru. Ofiin of bulchu. Afaan isaanii, aadaa isaanii, eenyummaa isaanii, biyya isaanii keessatti guutummaatti of bulchu. Asii gargaarsa deema yoo ta'e alatti achi waan nuti irraa fudhannus irraa barbaannus hin jiru. Ammoo waggaa 20-30 dura Oromiyaan akkuma jirra har'a of bulchaa jiran kanatti guutummaatti of bulchee namni lafa isaa saammachuu dhiisee nama isaa mana hidhaatti akkuma magaala guddaa Oromiyaa wayii manni hidhaa biyya kana afaan Oromoo afaan isaa ta'e akka jiraatanitti jiraachuu dhiisee Oromiyaan sadarkaa amma jirri of bulchaa jiran kanatti waggaa 20-30 dura of bulchee qabsoon barbaachisaa nu barbaachisuun qabsoon. Kanaan dura nuti kan rakkanne fakkeenyaa dubbachuu hin dandeenyu karaa irra gaafa deemnu abaa'oo jedhanii nama hidhuu, nama ajjeesuu, nama dhabamsiisuu, nama ukkaamsuu, lafa keessaa haamuu, biyyaa baqachuun, magaalarraa baqachuun, aangoorraa baqachuun aadaa amala haaraa ta'aa dhufee jira. Biyya kee keessatti, biyya namaa deemtee miti qe'ee kee keessatti abbummaadhaan miti akka namaatti jiraachuu rakkoo waan ta'eef qabsaa'ame. Kan jiraa kun maaliif amma? Namni achi deemee miidhaa addaa irratti geessaa jiru hin jiru. Kan biraa dhiisii hoomaa waraanaa biyyoolessaa illee achi hin jiru. Guutummaatti of bulchu. Maal barbaacha yoo jettee gaaffii dhugaa hin qabani. Gaaffii dhugaa hin qabanii meeshaa diina alaati. Wanti xiqqoo gaafa argatan isheedhaan bitamanii Itoophiyaa jeequu barbaadu. Itoophiyaa jeequudhaan nageenya dhabsisuudhaan achi keessa jiraachuu barbaadu. Namoonni garee kana gargaaraa jiran kaleessa baay'ee kaleessas TPLF gaafa mootummaa dargii mo'atee aangoorra ba'e of danda'ee miti. Namatti hirkateeti. Namatti hirkatee gargaarsa biyyoota garaagaraa irraa fudhateetu mootummaan kun waan baay'eetiin qaramee waan tureef bara sanatti gargaarsi kun gargaarsa qarshii miti. Hoomaan waraanaa jarri gargaaran waliin galanii Finfinnee akkaataa sana aangoo qabatan bara sanas hirkatanii malee of danda'anii miti. Ammas hirkannaa sanaan waa gochuu danda'utti fakkaata. Eertiraan bara kanaaf Eertiraan bara sanaa tokko biyyoonni Eertiraa bara sana gargaaran amma jiru. Diinonni tarsiimoo Itoophiyaa bara sanatti jara gargaaraa turan. Gargaarsa amma jarri godhan humna Itoophiyaa wajji wal simaa qorannaa akkasii gochuu hin danda'an.
abbaan barbaade gargaaruu danda'a. Garuu fedhiif faayidaa keenya of tiksuuf mirga keenya eeggachuuf namni mirga keenya sarbuu danda'u humna qabu garuu hin jiru. Abbaan barbaade yoo si gargaare amma si gargaaru amma si gargaaruu danda'u murtaa'aadha. Maaliif humni isaa murtaa'aa waan ta'eef. Amaluma kaleessaatiin hirkatanii gargaarsa namoota biraatiin gargaaramanii jeequu barbaadu. Maaliif nageenyi jiraaf hin ta'u. Nageenyi jiraannaan gaaffitu ka'a. Fakkeenyaaf albuunni warqeen bara kana ekspoort goone doolaara biliyoona 5.6. Doolaara biliyoona 5.6. Bara wayyaaneen waggaa 27 Itoophiyaa bitti waggaa 27 guutuu albuunni ekspoort goone biliyoona 3.6. Waggaa 27 biliyoona 3.6. Waggaa tokkotti biliyoona 5.6. Maal jechuudha kun? Warqeen sun eessa deemaa ture jechuudha. Warqee haaraa arganne immoo isuma duriiti miti. Warqeen kun saamaa ture jechuudha. Galiin biyya kanaa gaafa jarri aangoo irra turan waggaa 27 booddee biliyoona 200 akka biyyaatti kan galaa ture. Amma tiriliyoona 1.5. Galiin kuni eessatti kan manca'aa turedha. Qarshiin hin jiru akka hin jenneefi deemii karaa CMC deemii karaa maganaanyaa gamoon agartu kun hundi kan namoota dhuunfaati. Biyyatti fayyadamaan turre malee qarshiin sun hojii biyyaaf misooma biyyaaf oolaan turre malee namoonni ta'an immoo saammatanii gamoo ijaarrachaa jiru. Deemi gamoo lakkaa'e gaafas si gala. Nageenyi dhufnaan gaaffii akkasiitu ka'a. Jarri kun misoomsuu hin beekanii. Misoomsuu karoorsuu hin beekanii. Propagaandaa sooshaalizimii beeku. Waan xiqqoo irratti ishee 20 dubbachuu beeku malee waan amma hojjetamaa jiru fakkeenyaaf magaalaa Finfinnee waan goone kana TPLF waggaa 50 laatti hojjechuu hin danda'u. Taa'ee dubbachuu malee deemii biyyoo tuqee biyya jijjiiruu hin danda'u. Qonnan sadasii kaasee akka naannootti akka biyyaatti jijjiiramaa jiru kana. TPLF yaaduus gaggeessuus hoogganuus hin danda'u. Itti laannee agarreerra waggaa 27. Namoonni bu'aa qabsoo waggaa 8 kana bara wayyaanee wajjin dorgomsiisuu yaalu. Garuu waggaa 7-8 jalqabaa bara wayyaaneen mootummaa ta'e 83 amma 90 amma 91 misooma dhiisiiti wayyaaneen as shawaa as gindabarat bulchaan turre shiftaa bulchaa as gindabarat as shawaa kaabaa bulchaan turre beegii fi gidaamii mootummaan tureera koomaa waraanaatti kan ta'aa ture. Waggaa 8 keessatti biyyayyuu hin beekan jira biyya bulchuu dhiisiiti. Waggaa 8 keessatti wanti hojjenne waggaa 27 waan caaluuf dorgomsiisaa jirta malee amala mootummaa haaraa jijjiirama boodii dhufeen wal ilaalte garuu walitti hin dhufu. Kanaaf jarri kun nageenya hin jaallatanii, walqixxummaa hin jaallatanii, diina Itoophiyaa wajjin hariiroo uummatanii, gargaarsa garaagaraa fudhatanii, jeequudhaan jeequmsa sana keessatti jiraachuu barbaadu. Yaadni isaanii, hoggansi isaanii, ilaalchi isaanii moofaadha. Ilaalcha har'aa wajjin adeemuu hin danda'u. Kanaaf mo'uu hin danda'anii rakkoo uumuuf hin tattaafatu alatti injifannoo fiduu hin danda'ani. Haalli Itoophiyaa, haalli uummata keenyaa jijjiiramee jira. Haalumti uummata Tigraay jijjiiramee jira. Amantaa expectation uummanni Tigraay irratti qabus baay'ee jijjiiramee jira. Haala kana keessatti uummata Tigraay kaleessa guutummaan gargaaraa ture. Gargaarsa argatanii, deeggarsa garaagaraa argatanii, uummata kaan gowwoomsanii. Uummanni kaan gowwoomee wanti ta'e sun lammaffaa seenaa keessatti har'a miti waggaa dhibbaa har'aan ta'u kun. Waggaa dhibbaa har'aa kun raawwachuu hin danda'u. Kun seenaadha. Kun dhumateera. Kun duubatti hin deebi'u. Nuti bilisoomuu duwwaa osoo hin taane lammaffaa garboomuuf qophaa'anti. Uummata dammaqee, uummata of bare, uummata of ijaaraa jiru, uummata caaseffama isaa hammayyeessaa jiru kana akka uummata kaleessaatti ilaaltee yaaduun gowwummaadha. Yaada moofaa irraa maddaa fagoon deemu jeequudhaan yaalu garuu hin cabuu hin dhaabbataa amantaa jedhu guutuun qaba. Waama nagaa fi tasgabbii kanarra yaa turru nagaa fi tasgabbii waaraa ta'e akka biyyaatti buusuudhaaf maal hojjechaa jirtu an jedhu ilaallu isuma wal qabsiiftanii keessattuu naannoo Oromiyaatti wal qabatu mariin ABO shanii wajjin taasifamaa ture jira. Daawwattoonni keenya illee waan kana dhaga'uu barbaadu. Maalirra ga'e? Itoophiyaa keessatti dirreen dimokiraasii babal'atee jira. Dirreen dimokiraasii babal'atee jira gaafa jedhamu
jechaan duwwaa osoo hin taane waanuma gochaan mul'atudha. Fakkeenya jijjiirama booddee namoota baay'ee mana hidhaa keessaa baasnee jirra. Baay'een isaaniis Oromoodha. Namoonni kaleessa nuti mana hidhaa keessaa baasneetu bosona galee warra kaleessa hidhe wajjiniin hariiroo uummatee qabsaa'aa jira. Nu dura mana hidhaa turani. Nuti dhufee immoo mana hidhaatii hiike. Maal ta'aniitu marii rakkatanii hariiroo isaanii warra hidhe, warra garafe, warra miidhaa meeqaaf meeqa irratti geggeessisan wajjin hariiroo addaa uumanii qabsaa'uu barbaadan kan jedhu sammuu nagaatii boo yaadde siin galu. Kun tokko. Lammaffaan dirreen dimokiraasii babal'achaa jira gaafan siin jedhu. Fakkeenya kanaan dura ABO'n filannoo keessa karaa nagaatiin hirmaachuu hin danda'u. Mirga hin qabu. Hin danda'u. Mootummaan duraanii dhorkee jira. Amma garuu yaada isaa ibsachuu hin danda'a. Akkuma yaadattu OBN'n ijoolleen jaarmiyaa ABO kee dhufan OBN irratti yaada isaanii ibsachaa turan. Kun waan guddaadha. Waan ibsan keessaa waan irraa barattu, waan sirrachuu qabu jettee amantu garaagaraa jiraachuu danda'a. Wanti immoo hubachuu dadhabame tokko tokkos jiraachuu danda'a. Bakka bakkatti immoo hojii hojjetamaa jiru hubachuu dadhabanii injifannoo already finnee jiru kanas kan ofii godhachuudhaaf bakka itti tattaafatanis immoo bakka akkatu jira. Garuu kana maal ilaalte? OBN lamaanuu qixxee waltajjii itti laatee dhaggeeffachuu waan danda'eef. So waltajjii wal qixaatee itti kennuu dhaabattee sagalee lamaan dhaggeeffachuu hin dandeessu. Sagalee dhaggeeffachuu duwwaa miti. Mootummaa sagalee gahaa ta'e argame filata mootummaa ta'etu warra filatamuu hin dandeenye ofitti hammatee kaabinee keessatti mootummaa ijaarratee jira. Kun dirreen dimokiraasii babal'achuu isaa agarsiisa. Kaabinee duwwaa immoo miti. Mootummaa naannoo Oromiyaas hin beekta nama hagamee hammatee akka hojjechaa jiru. Bara kana filannoodhaaf hoo dorgomnee bakka hundaatti hojiin hojjenne abdii uummatatti horaa waan jiruuf sagalee guddaa argachaa waan jiruuf hammattummaan keenya kanan sila siin jedhe haphachaa waan deemuuf dhibbeentaa 15 haga dhiisnu jennee mootummaan dhibbeentaa 85 duwwaarratti kan dorgome. 15 guutummaatti warra kaaniif dhiise. Kun hundi maaliif? Hammannee dhaggeeffannee waliin taanee biyya jijjiiruu dandeenyaadha. Kun guutuu ta'uu dhiisuu danda'a. Waan barree waan keessa dabarree wajjin garuu waan dorgomu miti. Jijjiirama guddaadha. Kana bal'isaa guddisaa deemuu hin danda'amu. Kun tokko dirreen dimokiraasii babal'achuunsaa. Bakka dirreen dimokiraasii babal'atee yaadni kee guutummaatti dhaga'amaa hin jirretti immoo marii biyyoolessaa jira. Marii biyyoolessaa keessatti hirmaattee yaada qabdu, gaaffii qabdu, mamii qabdu, kaafattee namoonni kan akkas dhaggeeffatan gootee kan namoota biraas dhaggeeffattee yaada wal jijjiiruudhaan fedhii kee raawwachuu dandeessa. Sirnichis dirree dimokiraasii babal'isaa jira. Ittuu immoo mariin uummanni bal'aatti mari'atee yaadni baay'ee dhaggeeffatamee seerri tumamee haalli itti jijjiiramus immoo banaadha. Kanaan dura hin turre amma banaadha. Kanaanis fayyadamuun hin danda'ama. Sadaffaa qabsoon hidhannoo faashiniin isaa darbee jira. Bara kana qabsoo hidhannoo gootee mootee mootummaa ta'uun faashiniin isaa darbee bara ta'e hojjeteera. Bara kana garuu hin hojjetu. Qabsoon hidhannoo baay'inaan waan lamarraa madda. Tokko uummata xiqqoo taatee lakkoofsaan uummata fiixee itti baatee taatee uummanni guddaan haa tuucee jira. Mirgi koo eegamaa hin jiru. Walqixxummaan biyya koo keessatti hin jiru. Dimokiraasummaan dagaagaa hin jiru jettee qabsoofte. Gaafa akkasii namoonni garaagaraa suunni garaagaraa si gargaaruu danda'a. Carraan jiraachuu ni mala. Lammaffaan baay'ee xiqqoodha garuu uummata guddaa uummata bal'aa taatee aangoo naaf ta'uu malu argachuu hin dandeenye. Hirmaannaan koo aangoo keessatti jiru xiqqaateera. Amma lakkoofsa koo amma gahee koo sana ta'uudha qaba jettee immoo qabsaa'uu dandeessa. Kun lamaan Oromiyaa irratti hin hojjetu. Lamaan isaayyuu. Hanqinni jiraachuu ni mala. Hanqinni sun dubbiidhaan hiikamuu ni danda'a. Garuu an xiqqoo waan ta'eef inni guddaa naa cuucaa jiraanis hin ta'u. Guddaa ta'ee aangoo waan dhabe jechuufis hin ta'u. Faashiniinsaa darbee jira. Kan biraa humni hidhatee deebi'aa jiru. Naannoo hundarraa jechuudha. Shanee keessaa kan deebi'u ilaali. Kaleessa hidhatee qabsaa'ee karaan kun sirrii miti. Karaa nagaatiin qabsaa'uu hin danda'a. Mootummaa wajjin qabsaa'uu hin danda'a jedhee humna deebi'e. Kan humna naannoo Amaara jiru keessaa humna deebi'u ilaali. Guyyaa guyyaan kumaatamaan kan deebi'aa jiru sirrii miti jedhee kan jiraa duwwaa miti.
humnuma Tigraay irraa kaleessa kan wajjin waraanaa ture. Adeemsi kun sirrii miti. Karaa nagaatiin qabsaa'uun qaba jedhee kan deebi'ee hagan kan Finfinnee jiru hagan. Warri kaleessa dhoomaa waraanaa wayyaanee gaggeessaa turan baay'een isaanii sirrii miti karaa nagaatiin dubbiin keenya hiikamuu danda'a. Adeemsi gareen kun adeemaa jiru kun uummata keenyas Itoophiyaas miidha jedhanii deebi'aa jiru. Gumuz, Affaar bakka baay'ee Gaambeellaa yoo deemte namoonni kaleessa mootummaan hireen jabeeffannee humna hin qabu humna waa gochuu danda'a jedhanii amanan jala jala haala hubachaa haala qorachaa gaafa dhufan karaan nagaa numa danda'ama hin cufamne karaa nagaatiin qabsoofni fedhii faayidaa keenya galmaan ga'uu dandeenya waan ta'eef lolli wal ajjeesuun haafuun deebi'aa jiru kunis carraa qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf garee shanii keessaa ammi ta'e garee ammi ta'e hafnaan inni garee maaliif garee inni hafe maaliif hafe inni galee sun danda'ee jennaan inni hafe sunis ga'uu danda'a jechuudha mari'achuu danda'a jechuudha. Carraan akkasii kun inuma jira. Akka kootti murni shanee riphee lolaa keessa amma jiru humna qaxaramaadha. Kaayyoon qabu galmas hin qabu. Oromiyaa bilisoomsuuf namni qabsaa'u Oromiyaa sirna dimokiraasii ijaaraa jiruuf sirna dimokiraasii dhabeedhee qabsaa'aa jiru. Akkuma silasii kaase yaada sanyii filatamaatiin, yaada gahaatiin, yaada mo'ataatiin hundeeffame waan hin taaneef miidhaa amma fidaa jiru fiduu alatti erguu gaa'idhee yaadonni. Qaxaramaadha. Murni sun riphee lolaa ta'ee qaxaramee shiftaa ta'ee baddaa keessa taa'ee nama ajjeesuu danda'a. Konkolaataa dhaabee warra saammachuu danda'a. Bakka bakkatti miidiyaadhaan ba'ee asin jira achiin jira jechuu danda'a. Garuu fedhii sana bifa gurmaa'atee raawwata amantaa jedhu hin qabu. Fedhiin uummata keenyaa fedhiin biyya keenyaa guutummaatti raawwachuu kan danda'u karaa nagaatiin. Gareen sun jaarmiyaa ta'ee karaa nagaatiin galee yaadni koo kana jedhee uummata isaatti himatee afaan isaatiin himatee miidiyaa isaatiin himatee filannoodhaan mo'atee waan barbaade gochuu danda'a. Humnaan garuu hin ta'u. Humnaan hin ta'u. Humna hidhatee lolaa jiru. Kan naannoo keenyas kan naannoo keenyaa wajjinis marii guddaa goonee jirra. Inni amanee deebi'ee jira. Kan hafee jira. Adeemsa keessatti galaa fi hubachaa deemu amantaa jedhuun qaba. Gama keenyaan balballi nagaa ammas banaadha. Namni nagaadhaan mari'atee karaa nagaatiin qabsaa'uu barbaadu jiraannaan yeroo kamiyyuu balballi keenya cufamaa miti. Oromoo dhiisii abbaan barbaade yoo ta'e karaa nagaatiin mari'atee karaa nagaatiin yaadaan qabsaa'uu barbaannaan nuti balballi keenya hin cufamu banaadha. Namoonni amma bakka garaagaraatti Oromiyaa keessa qabsaa'aa jiran kun dhimma Oromootiif qabsaa'aa jiruu, dhimma Oromoof dhimmamaa jiruu, Oromoon waan argate kana tikfatee akka guddifatuuf gochaa jiru moo dhabsiisuuf qabsaa'aa jiru. Eenyu jarri? Jarumti kun eenyu kan jedhu kun gaaffii uummanni keenya kaasee itti mari'achuu qabu natti fakkaata. Maaliif abbootiin qabsoo kana jalqaban biyya alaatti biyya ofiitti galuu hin dandeenye. Biyya ofii galanii bara jaarsummaa isaanii jiraachuu hin dandeenye deebi'anii jiraachaa jiru. Namoonni jaarmiyaa kana hundeessan baay'een isaanii as jiru. Inni kaan paarlaamaa jira, inni kaan mana isaa taa'eetu jiraachaa jira. Warri bosona galee kun eenyurraa fudhateeti? Yaada eenyu fudhateeti? Abbaanuu as jira, warri jalqabee as jira, warri dadhabee as jira. Maaliif akka jiraa dhufanii gurmaa'anii fedhan wajjin fedhan immoo addatti ba'anii qabsaa'an kan jedhu uummanni kun gaaffii akkasii gaafatee deebii haqaa deebisuuf tattaaffii gochuu qabna jedhee yaada. Maaliif miidhaan isaa guddaa waan ta'eef akka waliigalaa gama keenyaan balballi keenya nagaadha. Garuu jarri kun immoo yeroodhaaf akka garee tokkotti waan tokko gochuudhaaf hasocho'an malee fedhiin isaanii faayidaan isaanii galma ga'a kan jedhu amantaan qaban. Yoomiyyuu galma ga'uu hin danda'u. Akkasumaan dhama'uu dhamaatii keessaa ba'anii karaa nagaa akka filachuu danda'aniif immoo waamichi koo akkuma kaleessa ammas bakka isaa jira jechuudha. Galatooma. Oromoo fi mootummaa jijjiiramaa kana walitti finnee ilaallu. Seenis yookiin ololli waliif faallaatee lama gaggeeffamaa jira. Gareen tokko Oromoon amma abbaa dabareetiin hammaarrachaa jira jedhu jira. Faallaa kanaatiin lakki sirumaa Oromoon waan isaaf malu hin arganne jedhu immoo jira. Mootummaa jijjiiramaa kana immoo olaantummaadhaan hoogganaa jirtan isin. Dhuguma uummanni Oromoo abbaa dabareetiin hammaarrachaa jira moo waan isaaf malu hin arganne moo yaada kanaan addaa qabdu akkamitti ilaaltu isin waan kana? Gartuun lamaanuu yaada siyaasaa gahaa ta'e hin qaban.
warri Oromoon abbaa darabee ta'ee abbaa yeroo ta'e jedhanis yaada siyaasaa hin qabanii. Warri immoo Oromoon waan isaaf ta'uu malu waan argachuu qabu gahaatti argachaa hin jiru jedhanii warri yaadanis immoo yaada siyaasaa gahaa hin qabani. Garee lamaan kana gaafa ilaaltu gareen tokko warra saamuu bareedha. Kaleessa saamuu baree saamuutu irraa hafe. Akka barbaade lafa keessaa hammata, qabeenya keessaa hammata, nama kee hidhaa. Inni tokkoffaa ta'ee ati lammaffaa ta'uu dadhabdee akka barbaade jiraachuu waan bare isatu irraa hafee jennaan bu'aa jira. Gareen tokko kana. Gareen lammaffaa warra ana malee ana malummaadhaan dhukkuba gadhee sammuu isaanii keessa laphee isaanii keessa galeetu akkas rakkata. Ana malee jedhu Oromoon ana qabsaa'aan ana injifannoo ana malee dhufu hoggansi hoogganuu kan qabu duwwaadha. Inni kaan eessaa akka dhufes hin beekamu Oromummaan isaas ni shakkisiisa qabsoon isaas qabsoo miti. Ana malee dhukkuba akkasii kana eessaa akka fidan hin beeku. Garuu gareen lamaanuu fedhii dhuunfaarraa ka'u. Waa'ee dhimma uummataa dhimma amaniiti. Waan fedhii dhuunfaarraa ka'aniitu inni kunis ana kan ta'uu qabu amma ani ta'utti uummanni Oromoof waan barbaadu sana argachuu hin dandeenye jedha. Maaliif inni aangoo hin qabanne waan ta'eef. Inni kunis saamuu bareeraa saamichi sun irraa hafeera waan ta'eef abbaa darabee ta'aniidha. Garuma keessa gallee ilaallu. Gareen kun lamaan yaada faallaa gaggeessu miti. Inni kun abbaa darbeedha waan isaaf ta'uu malu hin arganneedha. Yaada faallaa dubbatu garuu waliin hojjetu. Gareen kun waliin hojjechaa jira. Warri abbaa darbee siin jedhus warri kan isaaf malu hin arganne jedhus waliin qabsaa'aa jira, wal gargaaraa jira, waliin taanee mootummaa diignaa jechaa jira. Yaadni isaa garaagara garuu waliin dhaabbata. Yaadni kun uummataaf dhimmamurraa kan keessoo ta'e gareen lamaan kun waliin ta'u waliin dhaabbachuu hin danda'u. Garuu gabaabumatti Oromoon qe'ee namaa deemee lafa namaa qabeenya namaa waan namni qabu saammatee hin beeku saammachuufis fedhii hin qabu. Bakka akkasitti Oromoon deemee waan isaan mallee kan namaa saammate jechuu hin dandeessu. Evidensii tokko naaf fiduu hin dandeessu. Qe'ee namaa deemee waan namaa hin saammanne. Kan ofii hoo? Kan ofii fedhee jaallatee kennuurraas hanqatee hin beeku. Amma jibbi jiru kan koo kanin sii kennu fedhaan jaalalaan. Anatu murteeffata. Simiti murteessee kan koo kan saammachuudhaaf adeemtu yoo ta'e alatti Oromoon kennuurraas hafee hin beeku. Qe'ee namaa deemes saamee hin beeku. Wal dhibdeen maayin? Gareen baay'ee kan ofii kan kootiidha. Kan keetiin immoo keenyaadha. Kan ofii qabatee qofaa bulfatee qofaa to'atee qofaatti fayyadamee itti simbutu kan ofii qabateetu kan kee immoo kan waliiniiti waliin qooddachuu qabna qofaa kee murteessuu hin dandeessu jedha. Kun walqixxummaa jibburraa kan maddudha. Kan koo kan ta'ee jira. Kan kee kan ta'ee jira. Kan waliinii immoo kan ta'ee jira. Kan koo kan ta'e irraa jaalala kootiin qooddachuu dandeessa rakkoon hin jiru. Kan kee kan ta'e irraas jaalala keetiin qooddachuu nan danda'a rakkoon hin jiru. Kan kee kan ta'e humnaan saamuu hin danda'u. Kan koo kan ta'e humnaan saammachuudhaan yaalin. Kan waliin immoo seeratu manneen seeraan fayyadama. Kana adeemsi keenya. Warri kana jibbee gartuu lamaan citee karaa lamaanuu adeemsa keenyarraa adeemsa bu'aa uummanni keenya argachuu qaburraa argachaa jirurraa daangessuu dhaabuu barbaadu kun yaada faallaa ta'e yaada haqa jiru agarsiisuu hin dandeenye irratti hundaa'anii warra qabsaa'an afaanii kan dubbatan golaan borootiin immoo kan waliin hojjetan ta'uun isaanis yaadni isaa faallaa ta'uu isaa agarsiisa. Nuti kan nuuf hin malle kan nu argachuu qabnu olitti fedhii hin qabnu walqixxummaaf qabsoofnanitti. Jalqabumarraa qabsoon uummata Oromoo walqixxummaaf malee olaantummaaf miti. Olaantummaan barbaannu walqixxummaarraa buufachuu dandeenya. Walqixxummaarraa uummanni Itoophiyaa guutuu buufachuu danda'a amantaa jedhu qabna malee nuti tokkoffaa ta'uu nuti waan nu ta'u alatti saammachuu fedhii akkasiis hin qabnu akkas akka ta'us hin barbaadu. Inni qabnu nu gaha. Isa qabnu sana seeraan isa qabnu sana jaalalaan bulfachuu
bakka barbaachisettis immoo jaalalaan qooddachuudhaaf qophaa'aadha. Humnaan taanaan garuu akka kaleessaa humnaan saammachuun hin danda'amudha. Gabaabumatti gartuun kun lamaan ilaalcha akkasii qaba. Ilaalchi lamaanuu garuu yaada siyaasaa gahaa ta'e dhabuurraa kan maddudha. Itaafuuf waan haaraa seenaa biyya kanaa keessatti dhufe keessaa tokko ilaalama yookiin falaasama haaraa isin maddisiiftanii itti barreessitanii biyyattiin hoogganaa jirtan falaasama yookiin ilaalama ida'amuu kana. Ilaalamni ida'amuu isin maddisiiftan kun akka paartiitti akka mootummaatti fedhii fi faayidaa uummataa hangam kabachiisee jira? Ida'amuun maddisaa aadaa keenya sirna gadaadha. Caaseffamuu irratti sirna gadaa ka'umsa godhee kaa'a. Jaarsummaa irratti sirna gadaa ka'umsa godhee kaa'a. Daboo irratti sirna gadaa ka'umsa godhee kaa'a. Ka'umsi isaa aadaa eenyummaa keenya. Kanarraa kaa'a ergifannaa miti dubbichi. Inni lammaffaa sabboonummaa Oromoo karaa adeemaa ture, karaa badii sanarraa kan jijjiiredha. Sabboonummaan Oromoo kan ijaaramaa ture boo'uu, boosisuu, ganuu, of xiqqeessuu, fiixeetti, moggaatti of baasuu ture. Maal jechuudha kun? Goota Oromoo hunda hin ganta. Hanqina qabaatee hanqina isaan guuttuu hin ganta kan koomiteetta. Kun sirrii miti. Ilaalcha sirrii irraa maddu. Sabboonummaa gara fuulduraa dhaloota egereetiif waa hojjechuudha madurraa maddu. Lammaffaan qabsaa Oromoo jedhamuuf namoonni baay'ee boo'anii boosisuudhaan Oromoon miidhamee, Oromoon akkas ta'ee, Oromoon du'ee kana qabsoon Oromoo dhugaa Oromoon miidhameera, dararameera. Garuu ani boosistuu miti. Ani hojiin koo Oromoo saamame, Oromoo hacuucame sana sabrii godhadhu, ijaarame jedhee gara injifannootti geessudha hojiin koo malee boo'anii boosisuu miti. Boosistuun qaxaramee kan hojjetamu jira ganda gandatti. Hojiin hoggana siyaasa hogganu garuu hojiinsaa boo'ii sana keessa, hallayyaa sana keessa, gadadoo sana keessa, dubattafummaa sana keessa, doofummaa sana keessa baasee gara fuulduraa geessuudha. Siyaasa jenneetu boo'uuf boosisuu amaleeffannaa gadhee godhannee qabanne. Kanaan si midaala. Achi baatee yaa saba koo duute jechuu baannaan sabboonummaan qabu. Sabboonummaa boo'uu irratti hundaa'ee hin barbaannu. Sabboonummaa amma keenyaa baree gara amma keenyaatti nu geessu barbaannu. Ida'amuun kana fide. Ida'amuun maal fide? Duuba ilaaluun barumsaa fide. Gaafan duubatti ilaalu boo'uuf boosisuuf hin ilaalu. Hanqina koo kaleessaa irraa barachuuf duubana ilaala garuu kallattiidhaan adeemsi koo gara fuulduraa ta'a. Kun jijjiirama guddaadha. Sabboonummaan Oromoo biyya bor ijaaruuf gumaacha Afrikaaf gumaachuu danda'u, gumaacha addunyaaf gumaachuu danda'utti ijaaramuu qaba jechuu fi Oromoon miidhameettee waa'ee miidhama kaleessaa duwwaa bu'aa jiraachuun garaagara. Gaafa bu'aa jiraattu amaluma sooshaal saayinsiitiin oolmaan kee, yaadni kee, dubbiin kee, mariin kee waa'ee boo'ichaa taanaan boo'icha keessaa ba'uu hin dandeessu. Osoo boo'ichi jiru, osoo beelli jiru, osoo rakkoon jiru, osoo dukkanni jiru isarra dhaabbattee ifa ilaaluu dandeessa jennaan. Isarra dhaabbattee jijjiirama ilaaluu dandeessa jennaan. Isarra dhaabbattee injifannoo haaraa galmeessuu danda'a jettee jennaan ba'uu dandeessa. Sitti tolee achi keessatti boo'aa boosisaa jiraannaan garuu itti jiraatta malee keessaa hin baatu. Kana injifannoo keenya kan fageessu tokko jechuudha. Ida'amuun kana jijjiiree jira. Oromoon amma isaa, amma humna isaa, amma qabeenya isaa, Oromiyaas, Itoophiyaas, Afrikaa keessattis gumaacha addaa taphachuu danda'a ilaalcha jedhu fudhatee dhufee jechuudha. Kana duwwaa garuu miti. Riifoormii siyaasaa. Guddaa taanee soo jirru, lakkoofsi keenya guddaa ta'e soo jiru, akka kaleessaa hacuucuu, akka kaleessaa garee lama sadii qabatanii isa kaanii dhiisuu osoo hin taane hunda hammannee Sumaaleenis, Affaaris, Beenishaangulis abbaan biyyummaa isaanii mirkanaa'ee walqixxummaadhaan biyya hoogganuu akka danda'an gochuu dandeenya. Kun seenaa Itoophiyaa keessatti mul'atee hin beeku. Seenaa Itoophiyaa keessatti ittaanaa muummicha ministeeraa Sumaalee keessaa argachuun, ministeera maallaqaa Sumaalee keessaa argachuun gonkuma seenaa Itoophiyaa keessatti hin jiru. Ministeera hoomaa waraanaa Affaarraa argachuun hin jiru. Kana kan fide ida'amuudha. Maaliif?
hundi gahee qaba. Amma humna isaa gumaachuu danda'a. Sana keessatti biyyi ijaaramuu kan danda'u amantaa jedhu waan qabnuuf amala siyaasa biyya kanaa jijjiirree jirra. Hammattummaan sabdaneessinee qabsaa'uu danda'u, walii hojjechuu danda'u babal'achaa dhufeera. Kun immoo bu'aama ida'amuuti jechuu hin danda'ama. Gama dinagdee yoo fudhattee sila gaaffii dinagdee sii kaaseen ture. Inni kanaaf waan tokko duwwaan sii kaasa. Finnaa meeqa ijaarre baroota darban keessatti? Jallisii meeqa ijaarre? Jallisii finnaan naannoo Oromiyaa keessatti bishaan qabatee jiru. Naannoo Oromiyaa waggaa meeqaaf obaasuu danda'a? Amma kaleessa Booran maaliin beekama? Harri Boorana maalirra jira? Kaleessa Baaleen maaliin beekama? Irra deddeebi'ee Baaleen biyyaa jedheen jira. Baaleen biyyaa. Baaleen seenaa guddaa qaba. Baaleen qabeenya guddaa qaba. Baaleen uummata tasgabbaa'ee eenyummaa isaa baree eenyummaa isaa tikfatee jiraate qaba. Baaleen guddina biyya kanaaf, badhaadhina biyya kanaaf, jijjiirama biyya kanaaf galtee bu'aa inni buusuu danda'u baay'ee guddaadha. Mootummoonni baay'ee kan arguu hin dandeenye. Seenaa isaa, qabeenya isaa, dandeettii isaa ukkaamsuu yaalan. Amma maalirra jira? Gama dinagdeetiin riifoormii guddaa hojjennee akka biyyaattis bu'aa fidaa jirra, akka naannottis bu'aa fidaa jirra jechuudha. Gama siyaasaa duwwaa miti. Riifoormiin hawaasummaa uumu. Kan siyaasaaf kan dinagdee hadhiisu. Gama hawaasummaatiin osoo OBN sirriitti odeeffannoo sassaabateetti hojjechuu danda'e wanti ta'aa jiru baay'ee guddaadha. Taaddasaa Birruu maal jedhu? Barachuu qabnaa jedha. Waggaa 50 waggaa 60maaf akkuma silasii kaasee waa'een barumsaa kun amma ta'e hojjetamaa dhufeera. Garuu jijjiirama asitti oolmaa daa'immanii ifa boruu jenne mana barumsaa meeqaaf meeqa naannoo keenyatti kan ijaarame. Ijoolleen xixiqqoo kaleessa manatti oolaa turan, kaleessa saawwan tiksaa turan amma eessa jiru? Mana barumsaa banuu keenya duwwaa miti. Yeroo jalqabaatiif ijoolleen sabii xixiqqoo kun maal barachaa jiru? Yeroo jalqabaatiif safuu barachaa jiru. Safuun aadaa keenya kaarikilamii naannoo keenya keessatti afaan keenyaan haa barannu malee safuu barachaa hin turre. Safuun barannu jechuun afaan keetiin barachuun sun guutuu eenyummaa keenya ibsu jechuudha. Safuun eenyummaa kee waan ta'eef. Har'a ijoolleen keenya safuu barachaa jiru. Har'a ijoolleen keenya yeroo jalqabaatiif sirna gadaa barachaa jiru. Oolmaa daa'immanii kaasee amma kutaa 8tti sirna gadaa baratu, safuu baratu. Ijoolleen xixiqqoo kun dhawweessummaa baratu. Dhawweessummaa jechuun interprenar, hojii uummachuu, waan haaraa kalaquu danda'u. Dhawweessummaa ijoollummaadhaan nama barsiistee qopheessuu jechuun boriftaan dinagdee addunyaa keessatti dorgomee waa buufachuu danda'a jechuudha. Eenyummaa isaa beekaa, afaan isaatiin barataa, safuu barataa, sirna gadaa barataa, dhawweessummaa barataa. Kanaan guddatee nama akkamii ta'uu akka danda'u boriftaan yaadi. Kan kaleessa ijoolleen keenya barachuu qabu jedhame sana mana barumsaa babal'isuu duwwaa osoo hin taane kaarikulamii madda eenyummaa keenya irra maddu babal'isuunis ta'aa jira jechuudha. Kuni oolmaa daa'immaniiti. Ifa boruu wanti naannoo keenya keessatti ta'aa jiru dhaloota egereetiif bu'aa inni buusu baay'ee guddaadha. Ifa boruu maal baratu? Fakkeenyaaf afaanoo fudhattee Arbeeffaa baratu, Faransaay baratu, Chaayinaa baratu. Ingiliffaa duwwaa miti kan baratan. Afaan baay'ee beeku. Addunyaa deddeemanii dorgomuu akka danda'aniif. Kaarikulamii ifa boruu ilaaltee ijoolleen akkuma IPSSR akka Political Science Departmentii sanatti waa'ee Geopolitiksii baratu. Waa'ee Geopolitiksii addunyaa haayiskuulii keessatti baratu. Gaanfa Afrikaa maal fakkaata? Afrikaa maal fakkaatti? Akkaataa kamiin ijaaramte? Akkaataa kamiin diigamte? Hariiroon ishee maal fakkaata? Warri lixaa maaltu gochaa jiru? Warri bahaa'oo hariiroo akkamiitu biyya kana guddisuu danda'a kan jedhu haayiskuulii keessatti barachaa jiru. Bara keenya haayiskuulii keessa wanta akkasii dhaga'uu hin dandeessu. Namni kiiloo 6 galee IPSSR galee political science irratti waan argatu waan hundee waan beeziksii ta'e haayiskuulii keessa argatu. Afaan duwwaa miti ji'oopolitiksii baratu. Ilaali egaa eenyummaa sin jedheera safuuf gadaan jira, dhawweessummaan jira. Isaa hin dhaabbatu haala addunyaaf afaan addunyaa baratu. Ijoolleen kun boriftaan naannoo kana biyya kana eessaan ga'uu danda'u kan jedhu
Ana akkasitti mul'ata. Investmentii har'aatu bor mul'ata waan ta'eef. Ijoolleen ifa boruu biratti guutummaatti dabartiin. Investmentii guddaadha. Investmentii boriif goonuudha. Akkuma aspaaltii hojjettee aspaaltii akka mul'atu sanattu ijoollee har'a invest gootee borumtuusaa akka aspaaltii eebbisuu hin dandeessu. Waggaa 15, 20, 30 fudhachuu danda'a. Waggaa 15, 20 booddee garuu ijoolleen amma barachaa jirtu kun investmentiin kun gaaffii tokko malee uummata kanaaf deebii guddaa deebisaa deemuun sanaaf. Inni hawaasummaa alatti riiformiin bifa addaatiin mul'atu waa'ee haja alaati. Haja alaa irratti kanaan dura dhaabbiin ijjannoon adeemsi Itoophiyaa akka ammaa kanaa miti. Fakkeenyaaf galaana diimaa fudhatte waa'ee galaana diimaa ifatti mootummaa dubbatatee anis mirgan qabaa waa'ee kana hirmaannaa godhachuun qabaa gahee koo taphachuun qabaa irraa buufachuun qabaa. Dippiloomaasiin akkasii kun dippiloomaasii haaraati. Haja alaa waliin wal qabatee Itoophiyaan akka kanaan duraa sodaattee dhoksitee osoo hin taane fedhii ishee faayidaa ishee fuulduratti baastee addunyaatti kan ibsachuu dandeesse bara kana. Isaanis immoo bu'aan argamaa jiru waan salphaan. At least waliigaluu, wal hubachuu, fedhiin Itoophiyaa kun fedhii dhugaatii dhaggeeffatamuu qabdi, deebii argachuu qabdi ilaalchi jedhu baay'ee babal'achaa dhufee jira. Kun injifannoo guddaa ta'ee fudhatamuu danda'a. Akka waliigalaa ida'amuun sabboonummaa keenya jijjiiree jira. Boo'icha keessaa nu baasee jira. Injifannoo arganneen fayyadamnee biyya akka jijjiirruuf bu'uuraan hundee ta'e humna ta'e sanyii filatamaa ta'e gargaaraa jira. Riiformii siyaasaa, riiformii dinagdee, riiformii hawaasummaa keessatti bu'aa gurguddaa fidee jira. Haala haja alaas bifa addaatiin akka hoogganuu dandeenyu, bifa addaatiin akka ilaalamuu danda'uuf gargaaraa jira. Akka waliigalaa ida'amuun afaan 10 olitti hiikamee jira. Biyyoonni garaagaraa afaan Arabaatiin, afaan Raashiyaatiin, afaan Chaayinaatiin, afaan Paakistaaniitiin, afaan garaagaraatiin hiikkatanii yaadni kun nuufis barbaachisaa jechaa jiru. Namni yaada ida'amuu qeequusaa, yaada ida'amuu gaaffiitti kaasuusaa duratti taa'ee gaafa qoratu qabiyyeensaa keessatti beekumsa baay'ee, seenaa baay'ee, aadaa baay'ee, eenyummaa baay'ee akka of keessaa qabu hiikaa guddaas akka ta'e hubachaa akka adeemu nan beeka. Gama keenyaan garuu yaadamni ida'amu practically qabatamaatti rakkoo hiikaa qabatamaatti jijjiirama fidaa akka jiru ilaalaa jira. Uummanni keenyas immoo kana hubachaa akka jiru amantaa guddaan qaba. Gara taatee immoo dhiyeenya kana taatitti assinaa deebisuuti waa'ee filannoo biyyoolessaa marsaa 7ffaa yaa kaafnu Itoophiyaan seenaa ishee keessatti filannoo fooyyee qabu akka geggeessite qaamoleen walaba ta'an ifatti kan ragaatti ba'an lakkoofsi paartiilee kan itti heddummate uummanni bal'inaan qabee itti filate. Bu'aa filannoo kanaan immoo uummanni paartii badhaadhinaa filatee jira. Xiinxala keessan osoo nu kaastanii uummanni gaafa paartii badhaadhinaa filatu maal jechuu barbaade? Walumatti qabnee ilaallu diinaa fi fira Itoophiyaatii fi ergaa maal dabarsuu barbaade uummanni Itoophiyaa akkamiin ilaaltanis? Jalqaba gama keenyaan akkuma uummata keenyaaf waadaa galleetti amma danda'amaa ta'e filannoon kun filannoo dimokiraatawaa akka ta'u, filannoon kun uummanni karaa nagaatiin ba'ee hirmaannaa gahaa akka itti godhu akka mootummaatti gahee keenya ba'annee jirra. Gama uummataatiin immoo gaafa deemtu aangoon siyaasaa humnaan qabamu sun dhaabbachuu qabaa jedhee jibbuusaa, diduusaa aangoon siyaasaa karaa nagaatiin filannootiin hirmaannaa qo'alatti gareen tokko ka'ee humnaan qabachuu hin danda'u ilaalcha jedhu uummanni Itoophiyaa kaabaa kibba baalixa sagalee tokkoon ergaan nuufis ormaafis dabarsemaa inni karaa dimokiraatawaa ta'een qeeqaa, komachaa, gaafachaa garuu mootummaa anaaf ta'u filachuu nan danda'a. Kana hubachuuf, kana murteessuuf ani gahaadhaa gorsa addaan barbaadu jedhee ergaa guddaa hunda keenyaaf waan dabarsanitti fakkaata. Warra firaafis, warra ormaafis. Nuufis uummanni miliyoona 54 buufata filannoo 51,52 ta'u keessatti karaa nagaatiin ba'ee akkaataa sanaan sagalee isaa dhageessuunsaa Afrikaa irratti sagalee guddaadha. Miliyoona 54 jechuun biyya baay'eedha Afrikaa keessatti. Baay'ee nama gammachiisa. Baay'ee immoo itti gaafatamummaa addaa akkasitti dhaga'amus hin godha. Tokko kana. Lammaffaan uummanni hojii hojjechuudha yaalle. Waggoota darban keessatti waan yaalleef beekamtii kenneera. Haalli qonnaa jallisii jalqabamuunsa maashiniin
garaagaraa galuu jalqabuunsaa, tiraaktar oomishuu jalqabuun keenya, paampiin galuunsaa, oomishtummaa keenya guddisee jira. Wanti hafu jira garuu immoo jabaadhaatti fufaa. Magaalummaan jalqabame kun baay'ee gaariidha. Waan gaarii ijoolleen keenya ilaalaa jirti. Ijoolleen keenya caatiirraa dhugaatiirraa baatee wakii gochaa kubbaa taphachaa jirti. Kun immoo babal'achuu qaba. Beekamtiis kennaa. Gaaffii sassaaburiis immoo dhaamsa godhachaatu jechuu dandeessa. Beekamtii kennamuusaa akka waan guddaatti ilaalla. Fedhii isaa waan guuttachuudha barbaadu saharaa sanaaf immoo bifa addaatiin hojjechuu dadhabuu dhammoo akka barbaadu immoo ni agarsiisa. Inni sadaffaa uummanni keenya akka walii gala. Kutannoo dimokiraasiif qabu. Kutannoo sirna dimokiraasii ijaarrachuuf qabu ifatti agarsiisee jira. Kutannoo sirna dimokiraasii ijaarrachuuf ifatti agarsiisee jira gaafa jennu diinaaf duwwaa miti nuufis. Ba'ee karaa nagaatiin si filadheen jira. Waan si filadheef waadaa waan naa galtee raawwatta amantaa jedhurraa ka'a. Kanan gootu taanaan immoo karaa nagaatiin murtee koo jijjiirrachuu nan danda'a kan jedhu. Sirna dimokiraasii jechuun mirga duwwaa miti itti gaafatamummaas of keessaa qaba miti. Mirgaaf itti gaafatamummaa wal qixxee ilaalee sirnicha ijaarrachuudhaaf kutannoo addaatiin adeemaa akka jiru agarsiisee jira. Filannoon bara kana filannoo torbaffaa ergaan isaa guddaadha. Baay'een isaanii hin raawwatu, hin milkaa'u, ta'uu hin danda'u, hin jeeqamu, alaa keessaa ijaaramanii wacanii bo'anii nu boosisuu barbaadanii turan. Nu immoo isa bo'anii boosisan keessaa waan baaniif hin ta'a, hin milkaa'a, hin jijjiirraa. Humna keenya qabannee akkuma kaleessaa seenaa haaraa galmeessuu dandeenya amantaa jiru qabna turre. Uummanni keenyas nun qaaneessine seenaa addaa hojjetee jira. Hangaarraa seenaa Itoophiyaa hangaarraa keessatti seenaa Itoophiyaa hammayyaa hangaarraa keessatti amma filannoo torbaffaa kan ga'u nagaanis karaa dimokiraatawaanis karaa hirmaachistummaatiinis paartii baay'eetu sagalee argatee mo'ate akka paartii ofitti koo gara paartii 15tiin kan naannoo fi paarlaamaa federaalaa kan gale. Hirmaannaadhaanis yoo ilaalte seenaa addaati. Isa dhufutti immoo fooyya'aa bareedaa akka deemu amantaa guddaan qaba. Paartiin badhaadhinaa sagalee uummataatiin waan filamee fi dhiyeenyatti mootummaa ni hundeessa. Waggoottan 5 dhufan kana uummanni mootummaarraa maal haa eegu? Rakkoowwan ijoo kan faaratti immoo xiyyeeffatanii furmaata gootu. Akka amantaa kootti rakkoowwan kuufaman hanga amma kuufamanii jiran marii biyyaalessaatiin furmaata argatu amantaa jedhuun qaba. Rakkoon garaagaraa kuufamee jiraachuun isaa nama beekama. Rakkoon kun murtee keenyaan murtee garee tokkoon yoo ta'e immoo hammattummaan isaa guutuu ta'uu waan hin dandeenyeef mariidhaan ta'uu qaba amantaa jedhu qabna turre. Marii guddaatu adeemsifamaa jira. Marii kanaan rakkoowwan kuufaman baay'een isaanii furmaata argatanii uummata keenya boqochiisuu amantaa jedhuun qaba. Isarraa ka'uudhaanis nageenyi waaraa akka naannoos akka biyyaattis bu'uu danda'a amantaa jedhuun qaba. Nageenyi waaraa bu'uu jechuun misoomni babal'achuu danda'a jechuudha. Nageenyi waaraa bu'uuf immoo seerri olaantummaan seeraa mirkanaa'uu qaba. Olaantummaan seeraa mirkanaa'uuf immoo seerri sun karaa hirmaachisaa ta'een tumamuu qaba. Karaa hirmaachisummaa qabuun seera tumuu dandeenya jennaan olaantummaa seeraa kabachiisuuf humnoonni ijaarre hojii isaan hojjetanii jennaan nageenyi waaraa akka naannoos akka biyyaas bu'ee misooma keenya saffisiisuuf babal'isuu guddisuuf nu gargaara amantaa jedhuun qaba. Kanarraa darbee gama dinagdeetiin keessattuu wabii nyaataa akka kaleessaa Itoophiyaatiif gaaffii akka hin taane waggoottan 5 dhufan kana keessatti waan hojjennuun guutummaatti wabii nyaataa mirkanaa'ee waa'ee nyaataa ajandaa guddaa ta'uu dhiisuunsaa hin dhaabbata amantaa jedhu guutuu nan qaba. Wabii nyaataa mirkanaa'uunsaa akka naannoo duwwaa osoo ta'e akka biyyaatti hiikaa baay'ee waan qabuuf jechaadha. Kan duwwaa osoo hin taane filannoo kana keessatti ergaan darbe tokko maa inni tajaajila gahaa ta'e saffisiisuu, hattummaa balleessuu, xiqqeessuu namoonni nuti amannee filanne kun amantummaa isaanii eeggatanii, waadaa isaanii eeggatanii, hattummaarraa of qusatanii hojii gahaa ta'e hojjechuu akka danda'an, tajaajila saffisuu akka danda'an amantaa qabna ergaa jedhuma dabarsee jira. Sun akka raawwachuu danda'uuf keessattuu gama teeknooloojii babal'isuutiin hojii baay'ee hojjannaa amantaa jedhuun qaba. Tajaajilli keenya teeknooloojiidhaan gargaaramuudhaan gaaffii uummataa, komii uummataa baay'ee deebii argachaa deema amantaa jedhuun qaba. Keessattuu hattummaan
rakkoo tokko tokko hiikkachuudhaaf yeroo hin taane burokiraasiin kan fudhachaa jiru sana teekinooloojiin nu gargaaree hiikkaa argachaa hin deema amantaa jedhuun qaba. Kana alatti hojiin guguddoo waggaa 5 kana keessatti raawwachaa deeman fakkeenyaaf gama niwukileeriitiin yeroo jalqabaatiif Itoophiyaan enerjii niwukileer paawaroraan maddisiisuu danda'ettee karoorsitee instituushinii dhaabdee hojjechaa jirtu. Kun gara tokkotti baay'ee yaada. Kun seenaa haaraati. Akka Afrikaattis seenaa guddaadha. Akka Itoophiyaattis seenaa guddaadha. Waan dubbatamee afammoo osoo hin taane waan hojjetamee raawwatamee dhaloota eegaleetiif bu'uura guddaa waan ta'u hin taa'e amantaa jedhuun qaba. Waggaa 5 keessatti dhumuu dhiisuu danda'a garuu hojiin bu'uura irraa hojjetamu baay'een deebii argachaa deemuu danda'a. Inni biraa waa'ee xaa'ooti. Uummata keenya lafarraa, uummata keenya qonnarraa adda baastee ilaaluu hin dandeessu. Qonnaaf immoo galtee inni guddaa xaa'oodha. Maashinii galchaa jirra, amma teessoo oomishaa jirra, jallisii bakka baay'eetti ijaaraa jirra. Xaa'oon hin jiru taanaan sanyiin filatamaan babal'atu taanaan garuu oomishtummaan guddachuu hin danda'u. Hangaarraa lafa bal'isnee kilaastara jennee oomishtummaan keenya 100 irraa 500 galeera kun waan guddaadha. 500 kun garuu biliyoona tokko galuu akka danda'uuf waa'een xaa'oo baay'ee murteessaadha, waa'een sanyii filatamaa baay'ee murteessaadha, waa'een jallisiidhaan bonaa ganna bifa gahaa ta'een qotuun baay'ee murteessaadha. Kana gochuuf xaa'oo akka biyyaatti oomishuuf jalqabnee jirra. Inni deebii guutuu hin fidadhee yaada. Xaa'oo oomishuu danda'u jechuun seenaa haaraati. Kunis raawwata amantaa jedhu guutuun qaba. Gaazii irratti waan jalqabneen beekama. Waggaa 50-60 Itoophiyaan gaazii baasuudhaaf carraaqqii guddaa gochaa turteetti. Sun raawwachuu hin dandeenye. Nuti amma feezii tokkoffaa jalqabnee jirra. Baasnee jirra. Galtee faabrikaa 2-3 ta'aa jira. Enerjii sammatee irraa oomishaa jirra. Amma konkolaataa baay'ee kan kanaan dura naaftaa fayyadaman jijjiiraa jirra. Magaalaa keessatti dhiyeenyatti ji'a 2-3 booddee makiinaa gaaziidhaan fayyadamuu hin jalqabna amantaa jedhuun qaba. Hundaa ol garuu dirreen xiyyaaraa Bishoftuutti ijaaramaa jiru. Akka Itoophiyaattis akka Afrikaattis baay'ee guddaadha. Akkuma argaa jirtan addunyaan baay'ee hirmaannaa keessatti godhachuudhaaf carraaqqii guddaa gochaa jiru. Fedhii guddaatu jira. Inni kun biyya kana dinagdee biyya kanaa hin jijjiira. Ilaalcha namoonni biraa biyya kanaaf qaban hin jijjiira. Dinagdeen keenyas waan xixiqqoo keessaa ba'ee waan guddaa yaadee akka raawwatuuf waan haaraa hin barsiisa amantaa jedhuun qaba. Kun hin raawwata jechuudha. Kan dhumaa garuu baay'ee murteessaa kan ta'e magaalomsuudha. Magaalomsuun akkan sila kaasuudhaan yaaletti of kiyaawaa baay'ee qaba. Namni gara magaalaa gaafa deemu waa'een tajaajila saffisiisuu achumatti deebii argachaa deema. Mana jireenyaa fooyyaa qabaachuu, ibsaa qabaachuu, bishaan qulqulluu qabaachuu, ijoollee ofii mana barumsaa ergachuu, tajaajila fayyaa dhiyeenyatti argachuu danda'u, odeeffannoo gahaa ta'e dhiyeenyatti argachuu danda'u, carraa hojii garaagaraa argachuu danda'u, waan haaraa kalaquu danda'u, of kiyaawaa baay'ee qaba. Kana guutummaatti irraa buufachuuf magaalomsuun naannoo keenya jabaatee itti fufaa. Waggaa 5 kana keessatti magaalaa babbareedaa Finfinnee alatti argaa deemnaa jedhee ilaalla. Magaalaan amma jalqabne kun waggaa 5 keessatti baay'ee bal'atanii guddatanii waan haaraaf bu'aa gurguddaa haaraa uummata keenyaaf buusaa adeemu amantaa jedhu guutuun qaba. Marsaa biraatiin akka walagaruu abdii godhachuudhaan gaaffileen har'aaf qopheeffadhe kana marattan goolabaa xumura irratti garuu uummata Oromootiif dhaamsa qabaatte. Uummata keenyaaf dhaamsi ani qabu inni jalqabaa jaarmiyaa cimsuu qabna. Jaarmiyaa cimaa ijaarrachuu qabna. Uummanni hin ijaaramin, uummanni bittinnaa ta'e fedhiif faayidaa isaa raawwachuu hin danda'u, galmaan gaachuu hin danda'u. Fedhiin amma ta'e jiraachuu hin danda'a. Yaadni amma ta'e jiraachuu hin danda'a. Xaaseeffamuu qaba. Jaarmiyaa keessatti ijaaramuu qaba. Dhuunfaadhaan inni iyyan kun eessaa nuun ga'u. Beekamtii torban tokko argachuu dandeenya garuu fedhii keenya raawwachuudhaan hin dandeessisu. Jaarmiyaa cimaa ijaarrachuu, jaarmiyaa jalatti buluu, abboomamuu baruu qabna.
Inni lammaffaa fedhii waloo tarsiimaa qabachuu qabna. Fedhii waloo tarsiimaa uummanni hin qabaatin, uummanni hin ijaaramin, fedhii garaagaraa irratti hundaa'e uummanni qabsaa'u. Injifannoo illee yoo argate injifannoo sana haalatti qoratee injifachuusaaf injifachuu dhiisuusaa hubachuu hin danda'u. Jalqaba irratti sirnaan fedhii waloo ta'e, fedhii tarsiimaa ta'e, tartiibaan taa'e jiraannaan isarraa kaatee raawwadhee raawwachuu hin dandeenyetti qorachuu dandeessa. Ijaaramuun murteessaadha. Fedhii waloo tarsiimaa qabaachuunis baay'ee murteessaadha. Inni sadaffaa tokkummaa keenya eeggachuudha. Wal qooduu, wal xiqqeessuu, ana malee inni kaan xiqqoodha jechuu, amaleeffannaa gadhee uummata keenya cabsaa gad deebisaa jiru kan of keessaa buqqisuudha. Namni guutuu ta'e hin jiru. Qabsoon guutuu ta'es hin jiru. Bara baraatti namoonni garaagaraa dhuunfaattis ijaaramaniis dhimmamanii uummata kanaaf qabsaa'uu yaalanii jiru. Achi keessa hanqinni jiraannaan hanqinicha guutaa, yaadicha gabbisaa, yaadicha akka raawwatu hojjechuudha alatti nama xiqqoo ol ba'e hunda cabsaa. Cabsuun kun daangaan qabu. Qabsoo Harargeetti jalqabame irraa kaastee hangaarraa jaarmiyaan maqaa Oromootiin hundeeffaman almeeqa ciccitaa, almeeqa wal qooda akka deeman gaafa agartu rakkoon tokkummaa maal akka fakkaatu sii gala. Namoonni yaada tokkoof, uummata tokkoof, fedhii tokkoof aarsaa ta'uudhaaf, qabsaa'uudhaaf achi ba'anii ka'anii maqaa garaagaraa walitti baasanii wal qoodaa, wal bittinneessaa adeemu. Inni ala jirus wal bittinneessa, inni keessa jirus wal bittinneessa, inni jaarmiyaa tokko keessa jirus wal bittinneessa. Kun amaleeffannaa gadheedha. Amaleeffannaa miidhaa guddaa nutti fiduu danda'u waan ta'eef tokkummaa keenya haa eeggannu. Yaada waloo irratti, jaarmiyaa irratti, caaseffamuu irratti, sirna irratti dhaabbannee fedhii dhuunfaa, ilaalcha dhuunfaa dhiisnee waa'ee fedhii walootiif waliin dhaabbachuu akka dandeenyu. Inni sadaffaa ergaa ani uummata keenyaaf namoota siyaasa keessa hirmaatan hundaaf dabarsuu barbaadu isa. Inni arfaffaa garaagarummaa siyaasaa, garaagarummaa ilaalchaa, garaagarummaa haala itti fedhiif faayidaa keenya itti raawwannu kallattii irratti, tooftaa irratti garaagarummaan jiraannaan karaa ammayyaa'een, karaa nageenya of keessaa qabuun, karaa tasgabbii qabuun mari'achuudhaan hiikuu baruu qabna. Anaafaati waa hundarratti yaadni keenya tokko ta'uu dhiisuu danda'a. Maaliif guddinni keenya, aadaan keenya, amantaan keenya akkuma bal'ina keenya garaagarummaa waan qabuuf line of thinkingii kan koo ati qabda jechuu miti. Gaaffii waloo qabna, fedhii waloo qabna. Sana raawwachuu keessatti aan tooftaan itti yaaduuf tooftaan ati itti yaaddu immoo garaagara ta'uu danda'a. Gaafa akkas ta'u bifa ammayyaa'een teenyee, mari'annee, wal qeeqnee, wal qorannee sana keessaa yaada bilchaataa, yaada hunda caalu fudhachuudhaan gara fuulduraa adeemuu barachuu qabna. Waan xiqqoo garaagarummaa waan jiruuf alaala baanii wal arrabsuu. Waan xiqqoo garaagarummaa waan jiruuf namicha sana cabsuu keessatti saba cabsuu. Amma moora siyaasa Oromiyaa keessatti wanti deemaa jiru, Oromoo keessatti wanti deemaa jiru alaa keessaa gaafa laaltu kanuma agarsiisa. Hunduu garuu gaheensaa parsantaa tokko ta'uu dandeessi. Dhibbeentaa 5 ta'uu dandeessi, 2 ta'uu dandeessi. Fedhiinsaa Oromoon haa misoomu, Oromoon haa jijjiiramu, Oromoon haa guddatu jedhamanii fedhii sanaaf kallattii garaagaraa waan filateef jibbamuu, arrafamuu, xiqqeeffamuu, cabuu qaba jedhee yaadu. Amalli akkasii kun nu fayyadu. Amalli akkasii kun gaaffii fedhii uummata keenyaa eessaa nu ga'u. Nu bittinneessaa nu cabsa. Inni dhumaa qabeenya keenya haa tikfannu. Qabeenyi keenya hundi ba'ee biyya kana jijjiiruu amma danda'utti tikfamuu qaba. Qabeenya uumamaa ta'uu danda'a. Aadaa keenya keessatti qabeenya uumamaa tikfachuun sirna gadaa keessatti hundee tokko. Qabeenya uumamaa duwwaa miti, qabeenya namaa qabna, nama keenya tikfachuu. Waan
injifannoo arganne tikfachuu waan qabnu tikfachuu isa afee guuttachuuf immoo waliin qabsaa'u amala godhachuu qabna. Kanaaf uummanni keenya dargaggoon keenya hayyoonni keenya miira keessaa ba'anii garee tokko keessa galanii garee isa kaan xiqqeessuu qeequu keessaa ba'anii osoo tasgabbiidhaan dubbii ilaaluu danda'an ergaan koo jaarmiyaa haa qabaannu caaseffama haa qabaannu caaseffama keenya diiguun sirrii miti. Biiroo barumsaa Oromiyaa caaseffamni jiraanna hanqina qabaanaa itti guutummaa diiguun nu fayyadu. Diiguun nu balleessa. Poolisiin Oromiyaa hanqina qabaateenna hanqina isaa guunnee cimsuu ijaaruu qabna malee diiguu sirrii miti nu balleessa. Kanaaf jaarmiyaa haa qabaannu. Jaarmiyaa jalatti abboomamnee walii abboomamnee seeraan haa jiraannu. Inni duwwaa gahaa miti fedhii waloo haa qabaannu. Tokkummaa keenya haa eeggannu. Bakka garaagarummaan jirutti bifa ammayyaa ta'een dubbii keenya hiikkachuu haa barannu. Fedhii keenya galmaan ga'uuf qabeenya keenya haa tikfannu. Dhaloota egeree haa tikfannu. Lafa keenya haa tikfannu. Beekaa keenya haa tikfannu. Jaarsa keenya haa tikfannu. Tikfannaan aadaa keenya sana keessa oolee bulee dhalootatti darbuu waan danda'uuf uummanni keenya waan baay'ee keessa darbee rakkoon sun deebi'ee dhufee uummanni guddaa kun gadadoo keessa rakkoo keessa caboo keessa akka hin galleef namoonni xiqqoo beekna jedhanii yaadan namoonni siyaasa keessatti hirmaachaa jiran tasgabbiidhaan dubbii kana solaalan nu fayyadaa nu baasaa waan guddaa raawwachuufis nu gargaaraa amantaa jedhuun qaba. Kabajamoo muummicha ministeeraa Itoophiyaa Looreeta Nagaa Addunyaa Dr. Abiy Ahmed keessummaa OBN taatanii waamicha keenya simattanii turtii kana fakkaatu waan wajjin dabarstaniif maqaa daawwattoota keenyaatii fi uummata keenyaatiin guddiseen sin galateeffadha. Anis baay'een sin galateeffadha. Galatoomaa jabaadha. Sagalee uummata keenyaa ta'aatii fedhii faayidaa uummata keenya addunyaa irratti tamsaasuu keessatti gahee keessan baadhaa jechuun barbaada. Ulfaadha. Ulfaadha. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin addaa muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed waliin taasifnee kanumaan goolabamaa waan nu daawwattaniif guddisnee sin galateeffanna. Qophiileen OBN afaan itti fufuu yeroo gaariidha.